Akkam jirtu nagaa keessanii ilmaan Oromoo iddoo jirtanitti nagaan koo lapheerraa teessinaa qaqqabu. Akkam jirtu nagaa keessanii turtiin akkam ture. Gaddi seeraa xiqqooshii jabaattaniittu jiruuf jireenyi akkamii. Ani kinoo waa'een saba koo na dhiphisee jennaan viidiyoo koo lammataa afaan Oromootiin qabadhee dhiyaadheera. Har'arree viidiyoo qopheessuun narran ture. Sagaleen koo xiqqoo sirrii miti utaalloo na qabee jira. Garuu immoo nan dirqama viidiyoo kana qopheessuudhaaf Oromoon yeroo mammaakuu teepha jiidhatti maruu jedhu tarii wanti waliin marru jira laata wal gargaarree isa jedhu qabadhee dhiyaadheera. Mata dureen viidiyoo kootii tokkummaa jedha. Tokkummaan maal fidaa? Tokkummaan maal nu fayyadee? Tokkummaa dhabuun immoo maal nutti hir'isee isa jedhu irratti haasa'uu barbaada. Wanta har'aa nu gaddisiisee baay'ee lapheen keenyatti cabee yookiin immoo wanti baay'ee nu gammachiise immoo otuma gaddaa jiru garuu wanti baay'ee nu gammachiisaa jiru immoo maaliin iraataa yeroo ammaa kanatti isa jedhudha. Kara kootiin wanti baay'ee na gaddisiisaa jiru akkuma beekamu dhumaatii ol deemaa Oromoo fi beekaa Oromoo akkasumas qeerraa buqqa'uu qotee bulaa Oromoo wanti immoo baay'ee na gammachiisaa jiru tokkummaa Oromoodha. Keessumaa waggaa 3 darbe kana keessatti amma lagaan ajaa'iba jedhutti nuti immoo bagan jedhani. Bagan otoo lubbuun jiru Oromoon tokko ta'ee akkasitti argee jedhee baay'een gammadee harmeen korree akkas jette baay'ee tokko na gammachiise Oromoon akkasitti baaf dhiyaa kibbaa fi kaabaa akkasitti tokko ta'ee arguu kootti wanti baay'ee na gammachiise keessaa tokko kanadha. Tokkummaan Oromoo yeroo ammaa beekaa, wallaalaa, qotee bulaa, barsiisaa, daa'ima, dargaggan, shamarran akkasumas jaarsoliif jaartolii hin jennee hundi keenya tokko taanee harka ol qabannee Oromoon hundinuu harka ol qabatee yeroo diina dura dhaabbatedha. Kuni waan hunda keenya gammachiisudha. Egaa tokkummaa Oromoo kanatti tarii tokkummaan Oromoo kuni akkamitti of harkatti eegganna isa jedhudha. Tokkummaa Oromoo of harkatti eeggachuudhaaf har'a adaraanaa dabarsaan jira. Calqaba itti gaafatamummaa kanaan itti kennu tokkummaa Oromoo kana harkatti eeggachuu fi jaallee Jawaar Mahammadii fi jaallee Daawud Ibsaati. Wanti gidduu kana ta'aa jiru baay'ee tokko na gaddisiisaa jira. Maaliif nuti Oromoon waan tokkoon waliin qoonnu amantiin waliin qoonnu baaf kibbatti waliin qoonnu arsiif wallaggatti waliin qoonnu Oromoon tokkodha. Adaraa wanti dhaamsi koo har'a karaa koo na gubee as dhiyaadhee fi kanaaf wanti feesbuukii kanarratti deemaa jiru wallaalinaan haa ta'u harka diina keessa jira haa ta'u baay'ee tokko na gaddisiisaa jira. Yoo wallaala qabaanne hin gorfanna. Beekaa keenya hin jabeessina. Ol deemaa keenya hin guddifanna. Dandeettiidhaanis ta'ee waan hundaan. Kanaaf namni tokko immoo yeroo itti gaafatamaa ta'ee hojjetu dogorgoraa hin dhabu. Waaqayyo duwwaadha, Yesuus Kiristoos duwwaadha kan dogorgora hin qabaanne. Kanaaf wanti jaallee Daawud Ibsaa haasa'amaa jiru natti tolaan jiru sammuna kana. Dijjuu kana akkasumas immoo warri Jawaar mormitanis kunis baay'ee natti hin tolu. Nuti Oromoodha. Oromoon maal barbaadaa ture waggaa dheeraa? Baran sirba sirbu ture. Sirba Alii Birraa
tinatti fakkaata yaadadhu tokkummaa kan jedhu tokko baay'eedhuma Oromoon sirba kana jaallata. Waa'een tokkummaa gaafa ka'u Oromoo hundatu gammada. Tokkummaa waggaa 100 barbaachaa turre sana gaafa harkaan gaannu maaliif of harkatti eeggachuu dadhabna? Diinonni iyyuu saba maqaaree Tigrees ta'ee uummanni kaan Oromoon hin bilisoomu jedhanii kan shakkaniif tokko hin ta'u jedhanii waan shakkaniif malee tokko yoo ta'e akka bilisoomnu hin beeku turan. Yoo alaagalan waliigalan alaagaluu jedhu dhiifama naa godhaadha mammaaksa waliigalan alaagaluu jedhu namni waliin gallee otuma karaa irratti wal loluu aduun itti dhiitii ala bula. Kanaaf amma nuti waliigallaan uummanni kaanirree Oromoo wajjin waliigaluu barbaade otoo nuti waliigaluu baanne namni tokko iyyuu nun barbaadu. Kanaaf maaloo uummata kaan diina nutti hin kofalchiisinaa. Walaloo tokkoon arge kalee walaloon kun sirrumatti qindaa'ee barreeffamee baay'ee namatti tola. Garuu immoo waan bareedas of keessaa qaba, waan gadhees of keessaa qaba. Maqaa dha'uun barbaadu. Waan mormii hooggantoota Oromoo mormuudha walaloo suni. Maaloo adaraa dhiiga Oromoo dhangala'e jettanii wanti isin gaafadhu tokko akkasitti hin qoodina. Namni kamiyyuu hooggantoonni Oromoo darbanis yookiin amma jiranis dogoggora hojjetanii yoo jiraatanii beekaa hojjetee saba Oromoo garboomsuuf akkas godhee jettanii itti murteessina. Nuti tarii yeroo isaan rakkatanii saba kana tokko gochuudhaaf waan baay'ee hojjetaa turanii harki otoo itti hir'atee jiru dhaabni keenyas horiidhuma gahaa hin qabu ture. Horii hatamee mana ittiin ijaaramu fooqi meeqa ittiin ijaaramu sin qabu ture. Maaliif maqaa balleessitu Daawudiin? Maaliif fooqi ittiin ijaarrate jettuun? Amma beekumsa isaa hojjeteera Oromoodhaaf. Yoo gabaasa inni yeroo darbe baasa irratti dubbate irratti mormii qabdan ta'e yoo wallaalina ta'e komii keessan amma sabni biraa dhaga'ee nutti kolfutti akkas gochuu dhiiftanii karaa hooggantoota kara biraatiin itti gaafatamoota kara biraatiin haasofsiisuun hin danda'ama. Maaloo akkas ol hin godhina. Ani Daawud Ibsaa deeggaruun koo yookiin jaallachuun koo Jawaar jibbuu miti. Yookiin ani Jawaar jaallachuun koo Daawud Ibsaa jibbuu jechuu miti. Akkasitti waliiruu hin qabna miti. Uummanni Oromoo immoo waan filate malee waan hooggantoonni Oromoo filatanii miti kan bulu. Otoo Waaqayyo bilisummaan nu ga'e. Haga nus uummanni Oromoo yoo bilisoomne seera gadaatiin bullaa seerri gadaa immoo seera diimokiraasaati. Seerri diimokiraasaa immoo uummata irratti hundaa'ee bula malee waan hooggantoonni keenya ka'ee Jawaar uummata Oromoo akkas godhaa yoo jedhee uummanni Oromoo fudhatu malee uummanni Oromoo itti olii galu malee Jawaar darbee waan godhu hin qabu. Daawud ka'ee akkas yoo jedhee Daawud darbee waan gochuu danda'u tokko hin qabu. Baqqalaa Garbaa ka'ee too akkas jedhee uummata darbee waan gochuu danda'u tokko hin jiru. Kanaafuu hooggantoota keenya dhiisaa tokko hoogganaan tokko dogoggora tokko godhee jettanii saba naannoo tokko akkasumaanis nama sanarratti halkanii guyyaa akkas godhe Oromoo waggaa 100 garboomse Daawud eega dhalate ofii isaatiif waggaa 100 miti Oromoo kan garboomse tokko ta'uu dhabuudha malee Daawud yookiin nama tokko miti. Oromoo maaltu garboomse waggaa 100 yookiin isaa ol tokkummaa dhabuutu Oromoo garboomse malee hooggantoonni Oromoo hundinuu hamma humna isaanii hojjetaniiru. Akkas taanaan immoo Taaddee Birruus dogoggora hojjeteera jechuu dandeessu. Nama baay'eetu dogoggora hojjete jechuudha.
miti. Oromoo kan garboomse kan garbummaa jala waggaa 100 nu turse tokkummaa dhabuudha malee hoogganaa dogorgora hoogganaa tokko miti. Hoogganaan oo dogorgore hoogganaatti jijjiiru. Kanaaf hin dogorgorinaa. Haamilee nama kanaas eeguu qabdu. Yoo amma Jawaar hojjete Daawud hojjechuu baate amma beekumsa isaa hojjete jedhama malee Daawud gadhee waan ta'eef akkas godhee saba Oromoo akkas godhee dabarsee gurguree dhuguma namni kun gurgureera waaqa sodaadhaa dubbannu. Ani dhiifamanaa godhaa akkasitti irree adda baasee irree dubbachuun barbaanne ani akkuma na beektan baay'een keessan nama Shawaati. Finfinneettiin guddadhe anaaf Oromoon hundinuu tokko. Akkan Arsii jaalladhu Wallaggas nan jaalladha. Akkan Wallagga jaalladhu Arsiis nan jaalladha. Akkan Shawaa jaalladhu Wallos nan jaalladha. Oromoon hundinuu anaaf tokkodha. Namni tokko aadaa naannoo isaa yoo jaallate nama naannoo isaa yoo filate sooshaal laayifii keessatti suni anaaf gandummaa miti. Siyaasa irratti garuu yoo gandummaa fiddanii wal qooddanii akkasitti tokko irratti qoraatii ta'ee suni garuu wallaalummaa guddaadha. Saba Oromoo jaalachuu wal jaalachuu keenyatti yookiin immoo adda bilisummaa Oromoo uumuudhaan uummanni uummata diinni keenya sammuu dhiphaa jedhee maqaa nutti moggaase otoo walii keenya irratti akka waan wal goonu kana beeke ammam dhiphaan hoonaa jedhan. Tokkummaadhaan nuti bilisoomuu qabna saba keenya garbummaa jalaa baasuu qabna jennee OLF'n akka warra sammuu dhiphaa jiran Amaariffaan dubbachuun barbaadu siniif gala wanagi sammuunsaa dhiphaadhaa jedhu. Isaanirree akka nuti tokkummaa akka saba biraa biratti OLF jibbamu jedhaniitu garuu dhiphummaan garuu Oromoo irratti ka'uudha dhiphummaan. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Hooggantoota Oromoo akka kabajaniif yeroo simmee Awurooppaa saanduchii gaarii nyaatanii kaatanii ribaa dammaxanii riba keessan quuftanii nyaataaf dhugaatii gaarii dhuddanii waan ho'aa keessa jirtan Daawud Ibsaa akkasin turre. Saba kanaaf walii gad deemaa ture. Akkasuma immoo hooggantoonni kaanis nuti guyyaa tokko iddoo isaanii buunee hojjanneen beeknu itti gaafatamummaan nutti kenname maaliif akka barbaanne waan nutti dhufe dubbanna. Dhiifama naa godhaa malee Tigreen kan hoggaa meeqa nu bitte tokkummaa waan qabduuf shamarran isaanii waraanatti dhaqanii akaayii maalii godhanii eenyu isaaniitiif kennaa turanii nyaata qopheessaafii turani. Dhiirri isaanii immoo lubbuu amma dabarsanii walii kennanitti Tigreen uummata biraa saaxila ol baasanii miidiyaa irratti waliin namatani. Dhugaan siniin jedha. Kan afaan keenya danda'u baay'eetu jira. Tigiroonni irree kan afaan keenya danda'a. Amma Oromoon ol irratti ka'uu isaanii baay'ee dhuma gammadu. Ani kanaaf adaraa dhiiga Oromoo isa dhangala'een isin qabeera. Ijoolleen biyyaa ijoolleen ol guddattu dhiigni ishii dhangala'aa jiruu fi dhangala'aa tures dhangala'ees tokkummaa Oromoof jedhaniiti malee yookiin Daawudiif jedhanii miti yookiin Jawaariif jedhanii miti yookiin immoo hooggantoota kaaniif jedhanii miti yookiin kibbaaf yookiin kaabaaf duwwaa jedhanii yookiin dhiyaaf yookiin baaf jedhanii miti. Tokkummaa saba keenya cunqursaa jalaa baafna jedhaniitu dhangala'aa jiru. Isaan warri biyyaa tokkummaan sirriitti galee fira. Isin warri Ameerikaa warri Awurooppaa jiraattan warri Miidil Istii jiraattan maaltu isin ajajeetu waan jireenya ho'aa keessa jiraachaati. Tokkummaa sabni Oromoo waggaa meeqatti argate sabni itti gammadaa jiru sabni biyyaarra itti gammadaa jiru too garaan isaaniin guutiin tokkummaan gammadanii quufanii jiran kana isin biyya alaa teessanii isin Daawud akkas godhee Jawaar akkas godhee waan tokkoon isin gaafadha. Sabni Oromoo
afaan irra dubbannu qubee generation jennee isa uumne kana eessaa argame rizaaltiin isaa maa inni bu'uurri isaa maa inni eessaa dhufe kunis qabsoodha fooyyaan itti sinii kenni sitti fakkaate akka amaarri jedhu kana yookiin immoo akkasumatti fudhatame sinitti fakkaata dur afaan oromoo kan barreeffamu saabaa fidaliin ture jaalle ibsaa guutamaan faa hin jiru Ameerikaa jiru natti fakkaata qabsoo afaanii kanarratti isaanirree waan guddaa taphataniiru afaan oromoo akkasumas immoo akkamitti afaan oromoo kitaaba adda addaatiin barreeffame kan jedhu warri amantaas keessatti hirmaataniiru walumaa galatti afaanuma oromoo har'a dubbannu kana guddinni afaanii guddinni aadaa saba tokko siyaasa irratti dhiibbaa guddaa fida har'a warra biyya alaa jiru muti lolee yaa sammuudhaan waan baay'ee hojjetameera garuu ijoollee biyya keessatti uumamte afaan oromootiin barachuu calqabnaan uummanni afaan isaatiin of beeknaan qabsoon inni guddaan afaan irraa calqabe sinittan hima qubee generationiitu har'a mootummaa wayyaanee akkanatti tochoosaa jira lubbuu isaa dhiiga isaa dhangalaasati kun immoo eessaa dhufe waggaa 100 san keessaa dhufe gabrummaan waggaa 100 turuyyuu har'a callisnee afaan keenyan barreessuu afaan keenyan dubbachuu qubee generation qeerroo jenneen uumnee ittiin boonnu kuni abbootiin akaakayyoonni keenya kan itti dhumanidha qabsoon tokko kanadha hin irraanfatinaa ammas bu'uura kan nu godhe warra duraati bu'uura beerratti generationiin haaraan dhalate kanaaf oolmaa oromoon godhe hooggantoonni oromoo godhanii hin irraanfatinaa sammuun keessan waaqa sodaa waan tokko callisnee namarratti murteessuu nama arrabsuu otoo hin taane nuti maal goone ani maalan godhe akka dhuunfaa kootti jennee ofaa gaafannu kanaaf nan arga koomentii irratti waan tokko irratti yoo namni waa'ee Daawud Ibsaa gaarii dubbatee nama akkasii nama naannoo isa wantaateef ani nama naannoodhaan na fuutan nama Finfinneeti warri waan boodha garuu oromoon tokkoyyuu akka tuqamu barbaadu kibbatti baatti dhiyaatti oromoon hundumtuu anaaf tokkodha sinittaan hima kanaaf hooggantoota oromoo kan hin gaafadhu Jawaariin dhiiga oromoo isa dhangalaa jiru nan si gaafadha waan diinqa keessa jiru otoo ummata biraa wajjin negotiationii gochaa jirru yookiin immoo saba keenya bilisoomsina ummata biraa wajjin walii galleessa jennu dura rakkina diinqa keenya jiru kana keessa rakkina jiru kana haa hiiknu kanaaf warra miidiyaa irratti baanee shamarranis ta'ee dhiirotas ta'ee amma walaloon addaa barreeffamutti no warra harmas immoo irratti rakkasitti waan haaloo qabattan natti fakkaatu akka Daawud Ibsaa arrabsaa jirtan kanarratti ifamna godhaate baay'ee tokko nama gaddisiisa warra harma numureef iyyuu ifneef jirra miti yookiin immoo dubbachaa jirra isaaf maaliif yeroo tokkummaan oromoo akkasitti cimee nama gammachiisu kanatti maaliif wanta akkasii ka'a ijoollee dhuman itti gaafatamummaa Daawud Ibsaa gootanii maqaa keessan dha'uun barbaadu poosti gootanii Tasfaa'uun Camadaafaa fakkeenyaaf ijoollee keenya irraa bitaman dhumaatiin isaanii warri keessa beekan hin jiru ani qaamanirree mana hidhaatti gaafachaan ture Tasfaa'uuniin akkamitti akka qabame seenaa isaa san hundumaa nan beeka kanaaf Daawud Ibsaa yoo tarii dogorgora hojjetee jiraate maaliif iddoon jijjiirree fi Keeniyaadhaa iddoo biraatti suni
dogorgoraan dhalachuu danda'a. Yeroo wayyaaniin gabaasa irratti baastee Jibuutii jiru jedhanii akka isaan Keeniyaa ta'anii eeganiif qabuudhaaf akka itti toluu fi Jibuutii jiru jedhanii yeroo san wayyaaniin oduu addaa baasanii akka isaan of eeggannaa addaan gooneef sun hin jira. Sun yeroo sana maaliif namni kan yaada adda addaatiin qabamaa dogorgorri hin uumama. Dogorgorri uumamuu al tokko immoo amma lubbuu balleessutti ga'a. Garuu akkamitti qabaman ni jedhu tokkoffaa nu walirratti ka'uu keenyarraan. Isaan ijoolleen sun Keeniyaarraa shilingii miliyoona 7 waan akkasii bitamanii kan qabamanii wayyaanitti dabarfamanii kennanii kaan isaanii ammaarraa umurii guutuun itti murteeffamee maneedhaa jiru. Tasfaawwan immoo hin ajjeesaniini otoo hin ajjeesin dura ji'a 8 akkas dura dhaqee maneedhaatti gaafadheen ture. Afaanuma isaarraan dhaga'ee lubbuunsaa jaannata nuuf haa jiraatu. Akkaataa itti qabame yeroo natti immoo qabamuu isaatiif irree harki uummata keenya akka keessa jiru gaafan dhaga'u laphee kootu cabe. Numatu dabarsee diinatti of kenna. Maaliif? Wanti har'a tuffannee bira dabarru kuni buru dhaqee kara keessumaa karaa miidiyaa sooshaal miidiyaa wanti darbu kuni dhaqee buru waan guddaan nu ga'a. Kanaafu Jawaar Daawud biras yoo dhaamsi koo gaa ta'e isin miidiyaatti baatoo nuti tokkodha. Kanaafu jaalle Daawud Ibsaa irratti hin ka'inaa jettee akka dhaamsa dabarsitu Jawaar dhiiga saba Oromootiin si qabeeraa uummata kana afaan qabachiisi. Wallaalanis ta'uu danda'a, beekanis ta'uu danda'a, itti gaafatamummaa sittiin kenna. Kanammoo anaaf jettee otoo hin taane kabaja uummata Oromootiif jedhiitoo ijoollee miidiyaa irratti waa'ee Daawud gadhee odeessanis akkasumas immoo Daawudiin immoo nan gaafadhaa waa'ee hooggantoota kaanii irra odeessan yoo wanti balleessitanis jiraate waliin mari'adhaatoo akkaataa soolushiniitti barbaada. Tokkos 2 haa ta'uu 10 haa ta'uu 20 haa ta'uu wanti deemaa jiru garuu sirrii miti. Baay'eedhuman gaddaa jira. Uummanni kaanis dhaga'ee nutti gammadaa jira. Tokkummaan keenya asirratti deeggamnaan karaan naman baasu. Kanaaf uummanni kana booda waggaa 100 ofitti dabaluu nuuf wayyaa garbummaa jalatti hafuu. Moo balleessaa hooggantoota keenyaa tarii yoo balleessan irra jiraate dhiifnee bira dabarree darbinee tokkummaa keenyaaf luluutu nurra jiraata. Okay. Maal haa ta'u? Daawud Ibsaa itti gaafatamaan guutuutti itti gaafatamaa miti lubbuu baduu ijoollee sanaatiif. Garuu yeroo nama kana ijoollee dhumaniif ijoollee wayyaaneen ajjeefteef itti gaafatamaadhaa jettanii maqaatti baastanii. Okay, kana soolishiniin isaa yookiin hiikni isaa maal inni kana? Utuma ta'eyyuu miti garuu inni. Kan biraa immoo maaltu Oromoo gabrummaatti dheeressee isan jedhu irratti dubbadhee gabrummaa kan Oromoo dheeressee tokko ta'uu dhabuudha. Tokkummaa keenya sun deebi'ee yoo diggame waggaa 100 gabrummaa ofitti dabala. Malee gabrummaa jalaan baanu. Kanaaf yaa saba koo namni tokkos yoo nama tokko tarii dogorgora isaa dubbate daarektii gandummaatti ni kina tarii dhugaadhaa laataa jedhaa laala. Please tokkummaan keenya eeggam hunda caalaa isa barbaannamti. Saba biraa wajjin tokkummaa qabaannee qabaachuu baannee sun baay'ee barbaachisaa miti. Tokkummaan Oromoo eeggamee jennaan garuu sana barbaachisaa inni guddaan. Jawaarii fi dhaamsi dabarsu tokko ammas hin jira. Fakkeenyaan tokkoon Jawaaritti immoo barbaada. Yeroon xiqqoo jiru Finfinneetti yeroon barachaa ture yaadigi takkatu ollaa keenya ture nama Tigraay takka
wattaaddara turte. Yeroo kakattu sigaa siwwaa jetti. Ani immoo hin beeku hiika isaa maal akka ta'e. Xiqqoon ture yeroo sanaa sigaa siwwaa jettee kakatti. Anis gaaf tokko roon itti qoosu sigaa siwwaan jedheen. Kana jechuun gaafan kana jedhu baay'eedhuma aartee maraatte. Kan kanaan kakatu uummata Tigraay duwwaadhaan jette. Ani garuu isheetti qoosufan isheen yeroo hunda waan ittiin kakattuuf anis itti qooseen deebi'ee ittiin kakadde. Chumaan maraatte. Maaliif maraatte uummata Tigraay duwwaa feeyyamaman jette. Sigaa siwwaa jechuun akka isheen natti himtetti yeroo sanaa warra saba isaaniitiif afaan Amaariffaatiin maswaat ta'an maswaat yoonu jechuudha. Warra saba isaaniitiif wareeggaman dhiiga isaaniitiin kakatu jechuudha Tigroonni. Sigaa siwwaa jennaan keessan deebi'anii keessumaa warri waraanarra ture. Kanaaf anis dhiiga ijoollee Oromoo dhangala'eenis gaafadhaa warra waan deemaa jiru kana warra Oromoo irratti ka'aa jiru Oromoo taane Oromoo irratti ka'aa jiran kana please nana manaa si kabaju si jaallatu uummanni Oromoo kanaaf miidiyaa irratti dhaamsa tokko dabarsi akka Oromoon wal irratti hin kaane tokkummaan Oromoo akka eegamu qabu. Dhiiga ijoollee Oromoo isa dhangala'een kanan si gaafadhuu fi akkumaati kana gootu waan hin barbaadeef jechuudha. Isinis immoo adaraa isiniin jedhaa Oromoon adaraan nyaatu adaraan nyaatinaadha. Iddoo jirtanitti wal jaalladhaa Arsiif Wallagga jettanii waliin qoodinaa Baaf Dhiyaa jettanii waliin qoodinaa amantiidhaan waliin qoodinaa wal jaalladhaa isiniin jedhaa. Jaalala waaqayyo jaalala nu dijjuuttaa eegu tokkummaa nu dijjuuttaa eegu nuti tokkummaa qabaannanii wanti hundumtuu salphaadha jedhu. Baay'ee nama gaddisiisa wanti ta'aa jiru. Sa'a abbaan gaafa cabsee ollaan yookiin ormii jaballeessaa jedha Oromoon gaafa mammaaku. Nuti olii keenya irratti kaane jennaan sabni biraa immoo biroo irratti ka'a. Kanaaf kananiin teeba jiidhatti maruu waliin amaruu kanan isiniin jedhe kanadha. Adaraa waa'ee tokkummaa Oromoo irratti haa hojjennu. Yeroo sabni keenya tokko ta'ee diina dura dhaabbatee akkasitti lolaa jiru kana karaa biraatiin immoo adda addummaa garaagarummaa Oromoo odeessuun walirratti ka'uun yeroo nuti gammannee wajjin dhaabbannudha malee yeroo nuti saba keenya warra dhumaa jiran yaannee tokkummaa keenya cimsinee saba diina dura dhaabbannee saba keenyaaf falminuudha malee yeroo nuti walirratti kaanu miti. Kanaaf tokkummaa keenya akka eeggannu dhaamsi koo kanadha. Inni biraa immoo kan wajjin wal qabsiisee dabarsuu barbaadu yeroo darbee anarree viidiyoo koo yeroo darbee sanarratti akka xiqqoo ishee misunderstanding gootan hin barbaadu. I think Oromoon irree waan misunderstanding godhe natti fakkaatu. Saboonni biraa gaaffii gaafatan hin jiru. Isa yeroo biraa nan deebisaa fi ani Oromoon haa bilisoomee kophaa jiraatu saba biraa wajjinaa jiraatu isa jedhu murteessuudhaaf miti. Kana nama Amaariffaan dubbadhe suni kan ammas yoo ta'e Oromoon sabni Oromoo bilisa ta'uu jechuun hiika baay'ee qaba. Haqa ofii mirga ofii murteeffachuunis bilisadha. Egaa ani kanan achirratti dubbadhe saba Amaaraatti Oromoon hin cituu miti. Kanan ani dubbadhe mirgi saba Oromoo eeggamuu qaba. Siyaasni viyuun siyaasa isaanii eeggamuu qaba.
namni tokko OLFs yoo deeggara ta'e OLF jettanii jibbatti agarsiisuu otoo hin taane isa darbeef dhiifama gaafattanii isa ammaatiif immoo Oromoo kabajuu qabdu, ilaalcha saba Oromoo, siyaasa saba Oromoo kabajuu qabdu, mirga sabummaa keenyaa kabajuu qabdu, mirgi sabaa keessaa immoo inni tokko ilaalcha dhuunfaa nama tokko kabajuu jechuudha. Kanaaf maaliif gabrummaa wayyaanee otoo jibbitanuu ammas maaliif Oromoon akka sammuu isaatiin yaadu hin barbaaddani? Yoo akka sammuu isaatiin Oromoon yaadu barbaaddani namni tokko OLF yookiin immoo Oromoon akka citu barbaada jettanii maaliif jibbitu isa jedhu dhaamsa sanan dabarse. Kanarraa kan hafe akkan sinin jedhe Waaqayyoomtu nu waaqa qabsiisu Oromoon bilisa baatee malee sabatu murteeffata. Saba dhumaa jiru kanatu murteeffata malee hooggantoota Oromoos miti. Yookiin immoo nama tokkos miti yookiin fedhaa koo duwwaas miti. Sabatti dhiyaata. Diimokiraasii jechuun fedhii sabaa eeguu jechuudha. Sagalee sabaa kabajuu jechuudha. Ilaalchi koo kana ture. Mirgi saba Oromoo, ilaalchi siyaasaa saba Oromoo haa eeggamu isa jedhu ture. Kanaaf kana ture yaadni koo sinin jechuufini afaan Oromeeffaatiin teeroon hiikee dubbadhu. Isaaniif immoo akkamitti anarree miidhaa yookiin immoo kiriminaalistirii isaa wal bira qabee madaalee miti. Haa ta'u malee yoo wal bira qabee madaales immoo akkamitti Hiitlarii fi Amaaraa tokko goote jedhanii warri miiseejidhaan na gaafatan hin jiru. Isa miidiyaa irratti nu deebisinaan jedhaniiru. Anarree Hiitlarii fi harma muraa Oromoo yookiin immoo dhugumaan madaalee miti. Eega isaan na gaafatanii booda garuu nan madaalee isa kamtu wayyaa jedhee ajjechaan lamaanuu ajjechaa haala gadheetiin ajjeefamanidha. Haa ta'u malee Hiitlar akkamitti ajjeese inni jedhu seenaan Hiitlarii Jarmanoota fixee waan lama guguddaa irratti hundaa'etu. Innis yeroo sanatti mootummaan yeroo Hiitlar Adolf Hitler Jarmanii qabatte yookiin immoo mo'eetti otoo karaa bulchiinsaatti hin dhufin dura Jarmaniin waraana addunyaa tokkoffaatiin mo'atamtee turte. Mo'atamuu waraana addunyaa tokkoffaatiin kan mo'atamuu akka Jarman mo'atamtu kan godhee Yihudoota kan jedhu konkuluushinii roongii qaba ture Hitler yeroo sanatti. Amma akka dhugaa ta'e hin beeku akkasitti amana ture Adolf Hitler. Inni lammataa immoo Yihudoonni baay'ee daldala baay'ee jaallatu turanii akka seenan jedhutti. Seenadhuma Hitler viidiyoo isaas olaaltanii kanuma dhageessu. Baay'ee ikoonomii Yihudoota harka ture. Jarri kun biyya hin qabanii yeroo sanatti biyya Jarmanii keessatti baay'ee sooreyyii turanii. Suuqonni qabeenya harka isaanii ture. Hitler sodaa qaba ture. Waggaa dheeraa booda Jarmanii hin fudhatu. Ikoonomiin Jarmaniis akka jirutti harka isaanii gala. Istii lammayyuu addunyaa irratti akkuma beektan Yihudootatu sooressa. Kanaaf Hitler sodaa kanarraa kan ka'e biyya isaa irratti Yihudoota fixe. Uummanni Oromoo garuu sabni biraa kan uummata Oromoo fixe garuu kan gabroomse garuu biyya Oromoo irratti lafa isaarraa fudhatee saba Oromoo irraas lafa fudhatee lafa isaa irratti maqaatti baasanii ciisanyaa yookiin afaan Oromootiin maal akka ta'e hin beekanii ciisanyaan kuni karuma isaanii dhufe waan ta'eef afaan isaaniitiin hin dubbaddaa. Karuma ciisanyaan afaanuma isaaniitii afaantiin nama garboomsanii abbaa lafaa jedhanii immoo Oromoo amma ta'e abbaa lafaa godhaniitu amma ta'e harka dhaqee Goojjaamii dhufee Shawaa irratti abbaa lafaa ture. Hin qotuu fi Oromootu qotaa fi Oromootu galshaa fi Oromootu aramaa fi Oromootu elmaa fi isaan ta'anii nyaatu turan. Ittuma dabalamee immoo saba kanaan lafa isaa irratti dhaananii lafa isaa irratti harma muranii lafa isaa irratti waan baay'ee godhan. Kanaafuu Hitler lafa isaa biyya isaa irratti kan uummata Yihudaa fixe. Nuti immoo sabni kiyya immoo biyya isaa irratti
biyya namaa otoo hin naqin akka Yihudaa biyya namaa dhaqee otoo hin qabatin biyya isaa irratti kan garba ta'ee akka isaan jedhan ciisanyaa jedhan san ciisanyaa ta'ee isaaniif aramee isaaniif qotee lafa isaas kennee humna isaas kennee harmi isaas muramee du'e akkasitti kan jiraanne. Kanaaf yoo isaan uummata Oromoo dhiifama gaafatanii uummanni Oromoo immoo dhiifama godheef kun iyyuu itti baay'ata. Kanayyuu ani ilaalcha mataa kiyyaan jedhe malee Oromoo ani bakka Oromoo bu'ee kana godhaatu Oromoo wajjin nagaa uumaa isaanii jechuu hin danda'u. Ani yaada mataa kiyyaati jechuun amma Oromoo miidhurraa isa darbee fotoo dhiifama gaafattanii Oromoon eenyu gadi jira nuti yoo dhiifama saba Oromoo ofiishaalii balleessineerraa jedhani. Okey nuti akaakilee warri kaan immoo kan naa barreessanii akaakilee keenyatu abaabilee keenyatu kana godhee nuyi miti kan kana godhee Minilik waa'ee cubbuus yeroo kaafnu macaafa qulqulluu irratti Addaamii fi waan dogorgora hojjetaniin nuti duuni nutti faradame malee ani har'a Yohaan ishii calqamaa miti yookiin immoo dhiirri tokko Addaamii miti garuu isaanirraa kan ka'e nuti sanyii isaanii waan taaneef Waaqayyoon dhiifama gaafanna yookiin immoo cubbuu keenya waan isaan hojjetanii akka nuti duuni nutti kenname waan beennuuf kanaaf akkuma sagalee Waaqayyootti abaarsi yookiin cubbuun hin darba. Kanaaf isaanii amma soo ta'e ilaalcha san kan qaban baay'ee jiru. Kanaaf yoo Oromoo dhiifama gaafatanii kunuu isaanitti xiqqaata baay'ee isaanitti xiqqaata. Dhiifama Oromoo gaafachuun kuni balleessaan itti fakkaatu. Kanan kana kaasee immoo dhugumaan dhiifama gaafachuu dhiisuu isaan irratti baay'eedhuma koonsarnii ta'ee otoo hin taane miidhaa nama gochaa jirtanirraa isa darbe inni darbetoo jiru miidhaa nama gochaa jirtan waa'ee Jawaaroo jiraatee Itoophiyaan hin jirtu jedhanii waan isaan barreessan tokko waa'een arguuf Jawaarii Oromoo kutaa Itoophiyaarraas jedhanii waa yaadanii jibba akkasii qabaachuu hin qabanii yookiin immoo akkasumas uummanni biraas ta'uu danda'a. Viyuun siyaasaa keenya nuuf eeggamuu qaba kan jedhudha. Isa darbeef seenaa darbe keessatti miidhaa akkasii nu miidhaniitu amma immoo waan isin wayyaan irraa jibbitan maaliif nurratti ganaa otoodhuma hin bilisoomin otoodhuma wayyaan hin bu'in maaliif waan akkasii gootu isa jedhudha malee ani yeroo ammaa kanatti Oromoon akkas haa ta'u aacitu ani wanti hin barbaadu tokkummaa saba Oromooti. Oromoon biyya isaa irratti abbaa qabeenyaa ta'ee mirga isaa ofiin murteeffatee hiree isaa ofiin murteeffatee wal jaallatee akka jiraatudha fedhiin kun achi booda saba Oromootu murteeffata sana. Baay'een isin jaaladhaa waan na dhageessanii fi kabaja guddaan isiniif qabaa saba koo tokkummaan isiniif hawwaa jaalala guddaan isiniif hawwaa warra maatii isaanii dhabaniif immoo jajjabina guddaan hawwaa fi akkasuma saba bal'aa saba Oromootiifis akkasuma gadda keessaniif jajjabinan isiniif hawwaa. Kanaaf adaraa mata duree gosa duraatti irra deebi'ee adaraa dhaammadha. Iddoo jirtanitti namni tokko yeroo ammaa kanatti waa'ee Arsii yoo gadhee isinitti odeesse gandummaa yoo isinitti kaase afaan irratti qabaa. Waa'ee Wallaggaa gandummaa isinitti kaasee gadhee Wallaggaa isinitti odeesse afaan irratti qabaa nuti Oromoon tokko jedha. Waa'ee hooggantoota Oromoos warra darbanis warra jiranis yoo isinitti kaasee bu'aa buuseera hundumtu amma dandeetti isaa Oromoof bu'aa buuseera jedha. Dabarsitanii miidiyaa irratti of hin kenninaa dabarsitanii miidiyaa irratti of kennitan jechuun alagaatti of kennitan jechuudha. Alagaan iccitii keenya beeke jechuudha. Kanaaf bu'aan amma jirus tokkummaa amma qabnus kan har'a
overnight guyyaa tokkoon halkan tokkotti ijaarrame otoo hin taane kan waggaa dheeraa irratti hojjetamaa ture ta'uu isaas immoo hin irraanfatina. Kanaaf hooggantoota keenya darbanis hin komatina amma dandeetti isaanii hojjetaniiru. Yoo dogorgorri jiraate karaa hooggantoota biraa gorsisiisuun mariisisuun hin danda'ama. Dogorgora tokkoof jettanii wanta namni tokko hojjete hundumaa bishaanitti gadi naquun sirrii miti. Kanaaf baay'een isin jaaladha. Iddoo jirtanitti nagaan isiniif waafaa. Jaalala, tokkummaa, bilisummaa isiniif hawwaa. Nagaatti naa turaan isiniin jedha. Dhangala'aa jiruu fi dhangala'aa dhangala'ees tokkummaa Oromoof jedhaniiti malee yookiin Daawudiif jedhanii miti yookiin Jawaariif jedhanii miti yookiin immoo hooggantoota kaaniif jedhanii miti yookiin kibbaaf yookiin kaabaaf duwwaa jedhanii yookiin dhiyaaf yookiin baaf jedhanii miti. Tokkummaa saba keenya cunqursaa jalaa baafna jedhaniitu dhangala'aa jiru. Isaan warri biyyaa tokkummaan sirriitti galee fira. Isin warri Ameerikaa, warri Awurooppaa jiraattan, warri Miidil Istii jiraattan maaltu isin ajajeetu waan jireenya ho'aa keessa jiraachaati. Tokkummaa sabni Oromoo waggaa meeqatti argate sabni itti gammadaa jiru, sabni biyyaarra itti gammadaa jiru. Too garaan isaanii guutiin tokkummaan gammadanii quufanii jiran kana isin biyya alaa teessanii isin Daawud akkas godhee Jawaar akkas godhee waan tokkoon isin gaafadha. Sabni Oromoo afaan irra dubbannu qubee generation jennee isa uumne kana eessaa argame? Rizaaltiin isaa maa inni? Bu'uurri isaa maa inni? Eessaa dhufe? Kunis qabsoodha. Wayyaan itti isinii kenna isinitti fakkaate akka amaarri jedhu kana. Yookiin immoo akkasumatti fudhatame isinitti fakkaata. Dur afaan Oromoo kan barreeffamu Saabaa Fidaliin ture. Jaalle Ibsaa Guutamaan fa'aa hin jiru. Ameerikaa jiru natti fakkaata. Qabsoo afaanii kanarratti isaanirree waan guddaa taphataniiru. Afaan Oromoo akkasumas immoo akkamitti afaan Oromoo kitaaba adda addaatiin barreeffame kan jedhu warri amantaas keessatti hirmaataniiru. Walumaa galatti afaanuma Oromoo har'a dubbannu kana guddinni afaanii guddinni aadaa saba tokko siyaasa irratti dhiibbaa guddaa fida. Har'a warra biyya alaa jiru miti lolee yaa sammuudhaan waan baay'ee hojjetameera. Garuu ijoollee biyya keessatti uumamte afaan Oromootiin barachuu calqabnaan uummanni afaan isaatiin of beeknaan qabsoon inni guddaan afaan irraa calqabe isinittan hima. Qubee generationiitu har'a mootummaa wayyaanee akkanatti tochoosaa jira, lubbuu isaa dhiiga isaa dhangalaasati. Kun immoo eessaa dhufe? Waggaa 100 san keessaa dhufe. Gabrummaan waggaa 100 turuyyuu har'a callisnee afaan keenyan barreessuu, afaan keenyan dubbachuu, qubee generation qeerroo jenneen uumnee ittiin boonnu kuni abbootiin akaakayyoonni keenya kan itti dhumanidha. Qabsoon tokko kanadha. Hin irraanfatinaa. Ammas bu'uura kan nu godhe warra duraati. Bu'uura beerratti generationiin haaraan dhalate. Kanaaf oolmaa Oromoon godhe hooggantoonni Oromoo godhanii hin irraanfatinaa. Sammuun keessan waaqa sodaa waan tokko callisnee namarratti murteessuu, nama arrabsuu otoo hin taane nuti maal goone, ani maalan godhe akka dhuunfaa kootti jennee ofaa gaafannu. Kanaaf nan arga koomentii irratti waan tokko irratti yoo namni waa'ee Daawud Ibsaa gaarii dubbatee nama akkasii nama naannoo isa wantaateef ani nama naannoodhaan na fuutan nama Finfinneeti. Warri waan boodha.
Garuu Oromoon tokkoyyuu akka tuqamu barbaadu. Kibbatti, baatti, dhiyaatti. Oromoon hundumtuu anaaf tokkodha. Sinittaan hima. Kanaaf hooggantoota Oromoo kan hin gaafadhu Jawaariin dhiiga Oromoo isa dhangala'aa jiru nan si gaafadhaa. Waan diinqa keessa jirru otoo uummata biraa wajjin negotiationii gochaa jirru yookiin immoo saba keenya bilisoomsina uummata biraa wajjin walii galleessa jennu dura rakkina diinqa keenya jiru kana keessa rakkina jiru kana haa hiiknu. Kanaaf warra miidiyaa irratti baanee shamarranis ta'ee dhiirotas ta'ee amma walaloon addaa barreeffamutti no warra harma simmura irratti rakkasti waan haaloo qabattan natti fakkaatu akka Daawud ibsaa arrabsaa jirtan kanarratti ifamna godhaate baay'ee tokko nama gaddisiisa. Warra harma numureef iyyuu ifneef jirra miti yookiin immoo dubbachaa jirra isaaf maaliif yeroo tokkummaan Oromoo akkasitti cimee nama gammachiisu kanatti maaliif wanta akkasii ka'a? Ijoollee dhuman itti gaafatamummaa Daawud ibsaa gootanii maqaa keessan dha'uun barbaadu poosti gootanii Tasfaa'uun Camadaafaa fakkeenyaaf ijoollee keenya irraa bitaman. Dhumaatiin isaanii warri keessa beekan hin jiru. Ani qaaman irree mana hidhaatti gaafachaan ture Tasfaa'uuniin akkamitti akka qabame seenaa isaa san hundumaa nan beeka. Kanaaf Daawud ibsaa yoo tarii dogorgora hojjetee jiraate maaliif iddoon jijjiirree fi Keeniyaadhaa iddoo biraatti suni dogorgoraan dhalachuu danda'a. Yeroo wayyaaniin gabaasa irratti baastee Jibuutii jiru jedhanii akka isaan Keeniyaa ta'anii eeganiif qabuudhaaf akka itti toluu fi Jibuutii jiru jedhanii yeroo san wayyaaniin oduu addaa baasanii akka isaan of eeggannaa addaan gooneef sun hin jiraa. Sun yeroo sana maaliif namni kan yaada adda addaatiin qabamaa dogorgorri uumamuu al tokko immoo amma lubbuu balleessutti ga'a. Garuu akkamitti qabaman inni jedhu tokkoffaa nu walirratti ka'uu keenyarraan. Isaan ijoolleen sun Keeniyaarraa shilingii miliyoona 7 waan akkasii bitamanii kan qabamanii wayyaanitti dabarfamanii kennanii kaan isaanii ammaarraa umurii guutuun itti murteeffamee mana hidhaa jiru. Tasfaa'uun immoo hin ajjeesaniini otoo hin ajjeesin dura ji'a 8 akkas dura dhaqee mana hidhaatti gaafadheen ture. Afaanuma isaarraan dhaga'ee lubbuunsaa jaannata nuuf haa jiraatu. Akkaataa itti qabame yeroo natti immoo qabamuu isaatiif irree harki uummata keenya akka keessa jiru gaafan dhaga'u laphee kootu cabe. Numatu dabarsee diinatti of kenna. Maaliif? Wanti har'a tuffannee bira dabarru kuni buru dhaqee keessumaa karaa miidiyaa social media wanti darbu kuni dhaqee buru waan guddaan nu ga'a. Kanaafu Jawaar Daawud biras yoo dhaamsi koo gaa ta'e isin miidiyaatti baatoo nuti tokkodha. Kanaafu jaalle Daawud ibsaa irratti hin ka'inaa jettee akka dhaamsa dabarsitu Jawaar dhiiga saba Oromootiin si qabeeraa uummata kana afaan qabachiisi. Wallaalanis ta'uu danda'a, beekanis ta'uu danda'a. Itti gaafatamummaa sittiin kenna. Kanammoo anaaf jettee otoo hin taane kabaja uummata Oromootiif jedhiitoo ijoollee miidiyaa irratti waa'ee Daawud gadhee odeessanis akkasumas immoo Daawudiin immoo nan gaafadhaa waa'ee hooggantoota kaanii irra odeessan yoo wanti balleessitanis jiraate waliin mari'adhaatoo akkaataa soolishiniitti barbaada. Tokkos 2 haa ta'uu 10 haa ta'uu 20 haa ta'uu wanti deemaa jiru garuu sirrii miti. Baay'eedhuman gaddaa jira. Uummanni kaanis dhaga'ee nutti gammadaa jira. Tokkummaan keenya asirratti deeggamnaan karaan naman baasu. Kanaaf uummanni kana booda waggaa 100 ofitti dabaluu nuuf wayyaa garbummaa jalatti hafuu. Moo balleessaa hooggantoota keenyaa tarii yoo balleessan irree jiraate dhiifnee bira dabarree darbinee tokkummaa keenyaaf loluutu nurra jiraata. Okay. Maal haa ta'u? Daawud ibsaa itti gaafatamaan guutuutti itti gaafatamaa miti lubbuu baduu ijoollee sanaatiif. Garuu yeroo nama kana
ijoollee dhumaniif ijoollee wayyaaneen ajjeefteef itti gaafatamaa jettanii maqaatti baastanii. Okay, kana solutionin isaa yookiin hiikni isaa maal inni kan? Utuma ta'eyyuu miti garuu inni. Kan biraa immoo maaltu Oromoo gabrummaatti dheeressee isan jedhu irratti dubbadhee gabrummaa kan Oromoo dheeressee tokko ta'uu dhabuudha. Tokkummaa keenya sun deebi'ee yoo diggame waggaa 100 gabrummaa ofitti dabala malee gabrummaa jalaan baanu. Kanaaf yaa saba koo namni tokkos yoo nama tokko tarii dogorgora isaa dubbate daarektii gandummaatti ni kina tarii dhugaadhaa laataa jedhaa laala. Please tokkummaan keenya eegamu hunda caalaa isa barbaannamti. Saba biraa wajjin tokkummaa qabaannee qabaachuu baannee sun baay'ee barbaachisaa miti. Tokkummaan Oromoo eegamee jennaan garuu sana barbaachisaa inni guddaan. Jawaarii fi dhaamsinni barsi tokko ammas hin jira. Fakkeenyaan tokkoon jawaaritti immoo barbaada. Yeroon xiqqoo jiru Finfinneetti yeroon barachaa ture yaadigi takkatu ollaa keenya ture nama Tigraay takka wattaaddara turte. Yeroo kakattu sigaa siwwaa jetti. Ani immoo hin beeku hiika maal akka ta'e. Xiqqoon ture yeroo sanaa sigaa siwwaa jettee kakatti. Anis gaaf tokko yeroon itti qoosu sigaa siwwaan jedheen. Kana jechuun gaafan kana jedhu baay'eedhuma aartee maraatte. Kan kanaan kakatu uummata Tigraay duwwaadhaan jette. Ani garuu ishiitti qoosufan isheen yeroo hunda waan ittiin kakattuuf anis itti qooseen deebi'ee ittiin kakadde. Chumaan maraatte. Maaliif maraatte uummata Tigraay duwwaa fayyamaman jette. Sigaa siwwaa jechuun akka isheen natti himtetti yeroo sanaa warra saba isaaniitiif afaan Amaariffaatiin maswaat ta'an maswaat yoonu jechuudha. Warra saba isaaniitiif wareegaman dhiiga isaaniitiin kakatu jechuudha Tigiroonni. Sigaa siwwaa jennaan keessan deebi'anii keessumaa warri waraanarra ture. Kanaaf anis dhiiga ijoollee Oromoo dhangala'een si gaafadhaa warra waan deemaa jiru kana warra Oromoo irratti ka'aa jiru Oromoo taane Oromoo irratti ka'aa jiran kana please nana manaa si kabaju si jaallatu uummanni Oromoo kanaaf miidiyaa irratti dhaamsa tokko dabarsi akka Oromoon wal irratti hin kaane tokkummaan Oromoo akka eegamu qabu. Dhiiga ijoollee Oromoo isa dhangala'een kanan si gaafadhuu fi akkumaati kana gootu waan hin barbaadeef jechuudha. Isinis immoo adaraa isiniin jedhaa Oromoon adaraan nyaatu adaraan nyaatinaadha. Iddoo jirtanitti wal jaalladhaa Arsiif Wallagga jettanii waliin qoodinaa Baaf Dhiyaa jettanii waliin qoodinaa amantiidhaan waliin qoodinaa wal jaalladhaa isiniin jedha. Jaalala waaqayyo jaalala nu dijjuttaa eegu tokkummaa nu dijjuttaa eegu nuti tokkummaa qabaannanii wanti hundumtuu salphaadha jedhu. Baay'ee nama gaddisiisa wanti ta'aa jiru. Sa'a abbaan gaafa cabsee ollaan yookiin ormii jaballeessaa jedha Oromoon gaafa mammaaku. Nuti olii keenya irratti kaane jennaan sabni biraa immoo biroo irratti ka'a. Kanaaf kananiin teeba jiidhatti maruu waliin amaruu kanan isiniin jedhe kanadha. Adaraa waa'ee tokkummaa Oromoo irratti haa hojjennu. Yeroo sabni keenya tokko ta'ee diina dura dhaabbatee akkasitti lolaa jiru kana
Karaa biraatiin immoo adda addummaa garaagarummaa Oromoo odeessuun walirratti ka'uun yeroo nuti gammannee wajjin dhaabbannudha malee yeroo nuti saba keenya warra dhumaa jiran yaannee tokkummaa keenya cimsinee saba diina dura dhaabbannee saba keenyaaf falminuudha malee yeroo nuti walirratti kaanu miti. Kanaaf tokkummaa keenya akka eeggannu dhaamsi koo kanadha. Inni biraa immoo kan wajjin wal qabsiisee dabarsuu barbaadu yeroo darbee anarree viidiyoo koo yeroo darbee sanarratti akka xiqqoo ishee misunderstanding gootan hin barbaadu. I think Oromoon irree waan misunderstanding godhanatti fakkaatu. Saboonni biraa gaaffii gaafatan hin jiru. Isa yeroo biraa nan deebisaa fi ani Oromoon haa bilisoomee kophaa jiraatu saba biraa wajjinaa jiraatu isa jedhu murteessuudhaaf miti. Kana nama Amaariffaan dubbadhe suni kan ammas yoo ta'e Oromoon sabni Oromoo bilisa ta'uu jechuun hiika baay'ee qaba. Haqa ofii mirga ofii murteeffachuunis bilisadha. Egaa ani kanan achirratti dubbadhe saba Amaaraatti Oromoon hin cituu miti. Kanan ani dubbadhe mirgi saba Oromoo eeggamuu qaba. Siyaasni viyuun siyaasa isaanii eeggamuu qaba. Namni tokko OLFs yoo deeggara ta'e OLF jettanii jibbatti agarsiisuu otoo hin taane isa darbeef dhiifama gaafattanii isa ammaatiif immoo Oromoo kabajuu qabdu. Ilaalcha saba Oromoo siyaasa saba Oromoo kabajuu qabdu. Mirga sabummaa keenyaa kabajuu qabdu. Mirgi sabaa keessaa immoo inni tokko ilaalcha dhuunfaa nama tokko kabajuu jechuudha. Kanaaf maaliif gabrummaa wayyaanee otoo jibbitanuu ammas maaliif Oromoon akka sammuu isaatiin yaadu hin barbaaddani? Yoo akka sammuu isaatiin Oromoon yaadu barbaaddani namni tokko OLF yookiin immoo Oromoon akka citu barbaada jettanii maaliif jibbitu isa jedhu dhaamsa sanan dabarse. Kanarraa kan hafe akkan sinin jedhe Waaqayyoomtu nu waaqa qabsiisu Oromoon bilisa baatee malee sabatu murteeffata. Saba dhumaa jiru kanatu murteeffata malee hooggantoota Oromoos miti. Yookiin immoo nama tokkos miti yookiin fedhaa koo duwwaas miti. Sabatti dhiyaata. Diimokiraasii jechuun fedhii sabaa eeguu jechuudha. Sagalee sabaa kabajuu jechuudha. Ilaalchi koo kana ture. Mirgi saba Oromoo ilaalchi siyaasaa saba Oromoo haa eeggamu isa jedhu ture. Kanaaf kana ture yaadni koo sinin jechuufini afaan Oromeeffaatiin teeroon hiikee dubbadhu. Isaaniif immoo akkamitti anarree miidhaa yookiin immoo kiriminaalistirii isaa wal bira qabee madaalee miti. Haa ta'u malee yoo wal bira qabee madaales immoo akkamitti Hiitlarii fi Amaaraa tokko goote jedhanii warri miiseejidhaan na gaafatan hin jiru. Isa miidiyaa irratti nu deebisinaan jedhaniiru. Anarree Hiitlarii fi harma muraa Oromoo yookiin immoo dhugumaan madaalee miti. Eega isaan na gaafatanii booda garuu nan madaalee isa kamtu wayyaa jedhe ajjechaan lamaanuu ajjechaa haala gadheetiin ajjeefamanidha. Haa ta'u malee Hiitlar akkamitti ajjeese inni jedhu seenaan Hiitlarii Jarmanoota fixee waan lama guguddaa irratti hundaa'etu. Innis yeroo sanatti mootummaan yeroo Hiitlar Adolf Hitler Jarmanii qabatte yookiin immoo mo'eetti otoo karaa bulchiinsaatti hin dhufin dura Jarmaniin waraana addunyaa tokkoffaatiin mo'atamtee turte. Mo'atamuu waraana addunyaa tokkoffaatiin kan mo'atamuu akka Jarman mo'atamtu kan godhee Yihudoota kan jedhu konkuluushinii roongii qaba ture Hitler yeroo sanatti. Amma akka dhugaa ta'e hin beeku akkasitti amana ture Adolf Hitler. Inni lammataa immoo Yihudoonni baay'ee
daldala baay'ee jaallatu turanii akka seenan jedhutti naa seenadhuma Hitler viidiyoo isaas olaaltanii kanuma dhageessu baay'ee ikoonomii Yihuudoota harka ture. Jarri kun biyyan qabanii yeroo sanatti biyya Jarmanii keessatti baay'ee sooreyyii turanii suuqonni qabeenya harka isaanii ture. Hitler sodaa qaba ture. Waggaa dheeraa booda Jarmanii hin fudhatu. Ikoonomiin Jarmaniis akka jirutti harka isaanii galaa. Istii lammayyuu addunyaa irratti akkuma beektan Yihuudootatu sooressa. Kanaaf Hitler sodaa kanarraa kan ka'e biyya isaa irratti Yihuudoota fixe. Uummanni Oromoo garuu sabni biraa kan uummata Oromoo fixe garuu kan gabroomse garuu biyya Oromoo irratti lafa isaa irraa fudhatee saba Oromoo irraas lafa fudhatee lafa isaa irratti maqaatti baasanii ciisanyaa yookiin afaan Oromootiin maal akka ta'e hin beekanii ciisanyaan kuni karuma isaanii dhufe waan ta'eef afaan isaaniitiin hin dubbadda karoo ciisanyaan afaanuma isaaniitii afaantiin nama garboomsanii abbaa lafaa jedhanii immoo Oromoo amma ta'e abbaa lafaa godhaniitu amma ta'e harka dhaqee Goojjaamii dhufee Shawaa irratti abbaa lafaa ture. Hin qotuu fi Oromootu qotaa fi Oromootu galshaa fi Oromootu aramaa fi Oromootu elmaa fi isaan ta'anii nyaatu turan. Ittuma dabalamee immoo saba kanaan lafa isaa irratti dhaananii lafa isaa irratti harma muranii lafa isaa irratti waan baay'ee godhani. Kanaafuu Hitler lafa isaa biyya isaa irratti kan uummata Yihuudaa fixe. Nuti immoo sabni kiyya immoo biyya isaa irratti biyya namaa otoo hin naqin akka Yihuudaa biyya namaa dhaqee otoo hin qabatin biyya isaa irratti kan garba ta'ee akka isaan jedhan ciisanyaa jedhan san ciisanyaa ta'ee isaaniif aramee isaaniif qotee lafa isaas kennee humna. Akkam jirtu nagaa keessanii ilmaan Oromoo iddoo jirtanitti nagaan koo laphee irraa ta'e isin haa qaqqabu. Akkam jirtu nagaa keessanii turtiin akkam ture gaddi seeraa xiqqoo ishii jabaattaniittu jiruuf jireenyi akkamii ani kinoo waa'een saba koo na dhiphisee jennaan viidiyoo koo lammataa afaan Oromootiin qabadhee dhiyaadheera. Har'arree viidiyoo qopheessuun narran ture sagaleen koo xiqqoo sirrii miti utaalloo na qabee jira. Garuu immoo nan dirqame viidiyoo kana qopheessuudhaaf Oromoon yeroo mammaaku teepha jiidhatti maruu jedhu tarii wanti waliin marru jira laata wal gargaarree isa jedhu qabadhee dhiyaadheera. Mata dureen viidiyoo kootii tokkummaa jedha. Tokkummaan maal fidaa? Tokkummaan maal nu fayyadee? Tokkummaa dhabuun immoo maal nutti hir'isee isa jedhu irratti haasa'uu barbaada. Wanta har'aa nu gaddisiisee baay'ee lapheen keenyatti cabee yookiin immoo wanti baay'ee nu gammachiise immoo otuma gaddaa jiru garuu wanti baay'ee nu gammachiisaa jiru immoo maaliin iraataa yeroo ammaa kanatti isa jedhudha. Kara kootiin wanti baay'ee na gaddisiisaa jiru akkuma beekamu dhumaatii ol deemaa Oromoo fi beekaa Oromoo akkasumas qeerraa buqqa'uu qotee bulaa Oromoo wanti immoo baay'ee na gammachiisaa jiru tokkummaa Oromoodha. Keessumaa waggaa 3 darbe kana keessatti amma lagaan ajaa'iba jedhutti nuti immoo bagan jedhani. Bagan otoo lubbuun jiru Oromoon tokko ta'ee akkasitti argee jedhee baay'een gammadee harmeen korree akkas jette baay'ee tokko na gammachiise Oromoon akkasitti baaf dhiyaa kibbaa fi kaabaa akkasitti tokko ta'ee arguu kootti wanti baay'ee na gammachiise keessaa tokko kanadha. Tokkummaan Oromoo yeroo ammaa beekaa, wallaalaa, qotee bulaa, barsiisaa, daa'ima, dargaggan, shamarran akkasumas jaarsoliif jaartolii hin jennee
hundi keenya tokko taanee harka wal qabannee Oromoon hundinuu harka wal qabatee yeroo diina dur dhaabbatedha. Kuni waan hunda keenya gammachiisudha. Egaa tokkummaa Oromoo kanatti tarii tokkummaan Oromoo kuni akkamitti of harkatti eegganna isa jedhudha. Tokkummaa Oromoo of harkatti eeggachuudhaaf har'a adaraanaa dabarsaan jira. Calqaba itti gaafatamummaa kanaan itti kennu tokkummaa Oromoo kana harkatti eeggachuu fi jaallee Jawaar Mahammadii fi jaallee Daawud Ibsaati. Wanti gidduu kana ta'aa jiru baay'ee tokko nagaddisiisaa jira. Maaliif nuti Oromoon waan tokkoon waliin qoonnu, amantiin waliin qoonnu, baaf kibbatti waliin qoonnu, arsiif wallaggatti waliin qoonnu. Oromoon tokkodha. Adaraa wanti dhaamsi koo har'a garaa koo nagubee as dhiyaadhee fi kanaaf wanti feesbuukii kanarratti deemaa jiru wallaalinaan haa ta'u, harka diina keessa jira haa ta'u, baay'ee tokko nagaddisiisaa jira. Yoo wallaala qabaanne hin gorfanna. Beekaa keenya hin jabeessina. Ol deemaa keenya hin guddifanna. Dandeettiidhaanis ta'ee waan hundaan. Kanaaf namni tokko immoo yeroo itti gaafatamaa ta'ee hojjetu dogorgoraa hin dhabu. Waaqayyo duwwaadha, Yesuus Kiristoos duwwaadha kan dogorgora hin qabaanne. Kanaaf wanti jaallee Daawud Ibsaa haasa'amaa jiru natti tolaan jiru sammuna kana. Jechuu kana akkasumas immoo warri Jawaar mormitanis kunis baay'ee natti hin tolu. Nuti Oromoodha. Oromoon maal barbaadaa ture waggaa dheeraa? Baran sirba sirbu ture. Sirba Alii Birraa natti fakkaata yaadadhu tokkummaa kan jedhu tokko. Baay'ee dhuma Oromoon sirba kana jaallata. Waa'een tokkummaa gaafa ka'u Oromoo hundatu gammada. Tokkummaa waggaa 100 barbaachaa turre sana gaafa harkaan gaannu maaliif of harkatti eeggachuu dadhabna? Diinonni iyyuu saba maqaaree Tigrees ta'ee uummanni kaan Oromoon hin bilisoomu jedhanii kan shakkaniif tokko hin ta'u jedhanii waan shakkaniif malee tokko yoo ta'e akka bilisoomnu hin beeku turan. Yoo alaagalan waliigalan alaagaluu jedhu dhiifama naa godhaadha mammaaksa. Waliigalan alaagaluu jedhu namni waliin gallee otuma karaa irratti wal loluu aduun itti dhiitii ala bula. Kanaaf amma nuti waliigallaan uummanni kaanirree Oromoo wajjin waliigaluu barbaade. Otoo nuti waliigaluu baanne namni tokko iyyuu nu hin barbaadu. Kanaaf maaloo uummata kaan diina nutti hin kofalchiisinaa. Walaloo tokkoon arge kalee. Walaloon kun sirrumatti qindaa'ee barreeffamee baay'ee namatti tola. Garuu immoo waan bareedas of keessaa qaba, waan gadhees of keessaa qaba. Maqaa dha'uun barbaadu. Waan mormii hooggantoota Oromoo mormuudha walaloo suni. Maaloo adaraa dhiiga Oromoo dhangala'ee jettanii wanti isin gaafadhu tokko akkasitti hin qoodina. Namni kamiyyuu hooggantoonni Oromoo darbanis yookiin amma jiranis dogorgora hojjetanii yoo jiraatanii beekaa hojjete saba Oromoo garboomsuuf akkas godhe jettanii itti murteessina. Nuti tarii yeroo isaan rakkatanii saba kana tokko gochuudhaaf waan baay'ee hojjetaa turanii harki otoo itti hir'atee jiru dhaabni keenyas horiidhuma gahaa hin qabu ture. Horii hatamee mana ittiin ijaaramu, fooqi meeqa ittiin ijaaramu hin qabu ture. Maaliif maqaa balleessitu Daawudiin? Maaliif fooqi ittiin ijaarrate jettuun? Amma beekumsa isaa hojjeteera Oromoodhaaf. Yoo gabaasa inni yeroo darbe baasa irratti dubbate irratti mormii qabdan ta'e
yoo wallaalina ta'e komii keessan amma sabni biraa dhaga'ee nutti kolfutti akkas gochuu dhiiftanii karaa hooggantoota karaa biraatiin itti gaafatamoota karaa biraatiin haasofsiisuun hin danda'ama. Maaloo akkas waliin godhina. Ani Daawud Ibsaa deeggaruun koo yookiin jaallachuun koo Jawaar jibbuu miti. Yookiin ani Jawaar jaallachuun koo Daawud Ibsaa jibbuu jechuu miti. Akkasitti waliiruu hin qabnu miti. Uummanni Oromoo immoo waan filate malee waan hooggantoonni Oromoo filatanii miti kan bulu. Osoo Waaqayyo bilisummaan nu ga'e. Haga nus uummanni Oromoo yoo bilisoomne seera gadaatiin bullaa, seerri gadaa immoo seera dimokiraasaati. Seerri dimokiraasaa immoo uummata irratti hundaa'ee bula malee waan hooggantoonni keenya ka'ee Jawaar uummata Oromoo akkas godhaa yoo jedhee uummanni Oromoo fudhatu malee uummanni Oromoo itti olii galu malee Jawaar darbee waan godhu hin qabu. Daawud ka'ee akkasoo jedhee Daawud darbee waan gochuu danda'u tokko hin qabu. Baqqalaa Garbaa ka'ee too akkas jedhee uummata darbee waan gochuu danda'u tokko hin jiru. Kanaafuu hooggantoota keenya dhiisaa tokko hoogganaan tokko dogoggora tokko godhee jettanii saba naannoo tokko akkasumaanis nama sanarratti halkanii guyyaa akkas godhe Oromoo waggaa 100 garboomse. Daawud eega dhalate ofii isaatiif waggaa 100 miti. Oromoo kan garboomse tokko ta'uu dhabuudha malee Daawud yookiin nama tokko miti. Oromoo maaltu garboomse waggaa 100 yookiin isaa ol. Tokkummaa dhabuutu Oromoo garboomse malee hooggantoonni Oromoo hundinuu hamma humna isaanii hojjetaniiru. Akkas taanaan immoo Taaddee Birruus dogoggora hojjeteera jechuu dandeessu. Nama baay'eetu dogoggora hojjete jechuudha. Miti Oromoo kan garboomse kan garbummaa jala waggaa 100 nu turse tokkummaa dhabuudha malee hoogganaa dogoggora hoogganaa tokko miti. Hoogganaan dogoggora hoogganaatti jijjiiru. Kanaaf hin dogoggorina. Haamilee nama kanaas eeguu qabdu. Yoo amma Jawaar hojjete Daawud hojjechuu baate amma beekumsa isaa hojjete jedhama malee Daawud gadhee waan ta'eef akkas godhee saba Oromoo akkas godhee dabarsee gurguree dhuguma namni kun gurgureera Waaqa sodaanaa dubbannu. Ani dhiifama naa godhaa akkasitti irree adda baasee irree dubbachuun barbaanne. Ani akkuma na beektan baay'een keessan nama Shawaati. Finfinneettiin guddadhe. Anaaf Oromoon hundinuu tokko. Akkan Arsii jaalladhu Wallaggas nan jaalladha. Akkan Wallagga jaalladhu Arsiis nan jaalladha. Akkan Shawaa jaalladhu Wallos nan jaalladha. Oromoon hundinuu anaaf tokkodha. Namni tokko aadaa naannoo isaa yoo jaallate, nama naannoo isaa yoo filate sooshaal laayifii keessatti suni anaaf gandummaa miti. Siyaasa irratti garuu yoo gandummaa fiddanii ol qooddanii akkasitti tokko irratti qoraatii ta'a ta'e suni garuu wallaalummaa guddaadha. Saba Oromoo wal jaalachuu keenyatti yookiin immoo adda bilisummaa Oromoo uumuudhaan uummata diinni keenya sammuu dhiphaa jedhee maqaa nutti moggaase otoo walii keenya irratti akka waan wal goonu kana beeke ammam dhiphaan wanaa jedhan. Tokkummaadhaan nuti bilisoomuu qabna saba keenya garbummaa jalaa baasuu qabna jennee OLF'n akka warra sammuu dhiphaa jiran Amaariffaan dubbachuun barbaadu siniif gala wanagi sammuunsaa dhiphaadhaa jedhu. Isaanirree akka nuti tokkummaa akka saba biraa biratti OLF jibbamu jedhaniitu garuu dhiphummaan garuu Oromoo irratti ka'uudha dhiphummaan. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Hooggantoota Oromoo akka kabajaniif yeroo simmee Awurooppaa saandushii gaarii nyaatanii kaatanii ribaa dammaxanii riba keessan quuftanii nyaataaf dhugaatii gaarii dhuddanii
waan ho'aa keessa jirtan Daawud Ibsaa akkasin turre. Saba kanaaf olii gad deemaa ture. Akkasuma immoo hooggantoonni kaanis nuti guyyaa tokko iddoo isaanii buunee hojjanneen beeknu itti gaafatamummaan nutti kenname. Maaliif akka barbaanne waan nutti dhufe dubbanna. Ifa manaa godhaa malee Tigreen kan hoggaa meeqa nu bitte? Tokkummaa waan qabduuf shamarran isaanii waraanatti dhaqanii akaayii maalii godhanii eenyu isaaniitiif kennaa turanii nyaata qopheessaafii turani. Dhiirri isaanii immoo lubbuu amma dabarsanii walii kennanitti Tigreen uummata biraa saaxila ol baasanii miidiyaa irratti waliin hamatani. Dhugaan isiniin jedha. Kan afaan keenya danda'u baay'eetu jira. Tigiroonni irree kan afaan keenya danda'a. Amma Oromoon ol irratti ka'uu isaanii baay'ee dhuma gammadu. Ani kanaaf adaraa dhiiga Oromoo isa dhangala'een isin qabeera. Ijoolleen biyyaa ijoolleen ol guddatu dhiigni